Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota miliyoon besti akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa fuudha galata rabbii baga jiraatan isiniin jechuun barbaada akkasumas warroonni haaraa taatan illee gara maatii kiyyaatti dabalamaa isiniin jechuun barbaada warroonni taatan jirtan immoo galatoomaadha ulfaadhaadha isiniin jechuun barbaada asirraa dhaabamee yookaan immoo babbadeetiin jira xiqqoo biizii ta'ee achi fiigee as fiigee taffi dhabeettanii kanaaf hin badee dhiifaman isiniin jechuun barbaada yeroo tokko viidiyoo isiniif waraaba inshallah yeroo gaafa natti mijatu viidiyoo isiniif waraaba isiniin jechuun barbaada dhiifama badeetiin jira har'a maal dhageetan dhufe beektu tuktukii irraati waan tuktukii irraa kana waraabuun illee xiqqoo yookaan asirratti fiduun illee hedduu na rakkisee maaliif al tokkos viidiyoo wayii tuktukii irraa argee fidee viidiyoochi soba ta'ee jechuudha ijoolleen akka waan ofii kootii viidiyoo sana qopheessee akka waan ofii kootii viidiyoo sana hojjedheetti na fudhatanii ani garuu waan tuktukii irraa argee fidee dubbadhee jechuudha isa booddee sabda maarree naan jedhe ani wannis waan nagee dubbadhee ergasii waan tuktukii irratti argu fidee dubbachuu nan sodaadha ijoolleen nama arrabsiti warra arraba baalagee arraba hin qabne maatii hin qabne kabajama hin qabne tokkotu jira warri yuutuubii kanarra jechuudha. Isaantu arraba baalagee namaan jedhee nama arrabsa kanaaf jedheetanii fiduu sodaadhee jechuudha. Ani viidiyoocha hin beekanii wantichi dhugaanatti fakkaate hin beektu ijoollee baay'ee wantichi dhugaanatti fakkaateeni tuktukii irraa dhugaanatti fakkaannaan namoota baay'ee hedduudhaan ilaalame achaan viidiyoo sana irraa muree fidee dhufe anillee irraa fidee dhufe sagalee kootiin iyyuu irraa dubbadhee jaatiin kijibdaatiin maareedhaatiin sobda ani tuktukii irraa argee fide bar san tuktukii irraa argee fideetu akka waan ofii kootiif wanticha ofii sadee sana falassame baasee itti fakkaate jechuudha. Akkasuma ijoollee gowwaa tokkotu jira yuutuubii kanarra nama maam hin beekne maayyimii tokkotu jira jechuudha. Kanaaf viidiyoo akkasii fiduullee hin jaaladhu jechuudha. Har'a immoo kan hin argee boonaa yeroo tokkos illee ajandaa sobaa hin fida jechuudha. Boonaa baala hin beektu hundatti keessaniyyuu inni amma kan inni irraa dhagee ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtanii warroonni ijoollee qabdanii yookaanis immoo biyya kanatti heerumtanii daa'ima godhattanii daa'imni keessan suni dhiigisaa marammaramee ilaalameeti kan biyya galuu jedhan amma namni tokko ofiisaati as taa'ee dalagatee mucaasaa biyya gashaa jechuudha. Mucaa biyya gasheetu ofii immoo as taa'ee dalagataa jechuudha. Hiriyoo isaatti kennatee akkasumas yoo fira qabaate yoo obboleettii qabaate obboleettii isaatti kennateeti obboleettii isaa biyya galtee as keessa taa'ee immoo dalagataa jechuudha. Inni akkasii hafee jiradhan. Mucaa fudhattee galuu yoo barbaadde dhiiga marammarsiifta jedhanii dhiiga mucaa keetiin marammaramee dhiigi kee marammaramee waraqaan gandarraa ba'ee godinarraa ba'ee aanaarraa ba'ee Itoophiyaarraa sii dhufa jedhan. Aga Itoophiyaarraa waraqaan kun siin dhufanitti mucaa kanallee fudhattee galuu hin dandeessu mootummaadhaaf laattaa jedhan jedhe boonaanii warra dhageessanii dhugaadha ta'e sobatee beeku garuu akkas jechaa jira. Ijoollee namoonni fuutanii galtan yookaanis immoo warroonni akka tasaa Suudii keessaa ijoollee qabdanii Suudii bichaadha wantichi iddoo biyya biraa biyya Dubaayii Jordaan kana miti Suudii qofa keessaa jechuudha. Kanaaf ijoollee namoonni qabdanii duraan dursa otoo waxxaniin galmaa'anii of qopheessuu qabdu. Waraqaan isin gaafate kana imbaasii gaafate jedhanii dhugaadhaan yoo gaafate bakka ijoollee akka duraanii fuutanii galuun hin danda'amu warri ijoollee fuutanii galtanii. Akkasumas immoo warri ijoollee qabdanii ijoollee keessan dhiiga isaanii ilaallatanii abbaa manaa fi haadha manaa maramaa jedhan abbaa manaa nikaa qabuu fi haadha manaa nikaa walirraa qabdanii seeraan kabajaan akka wal fuutanii gaafataa jira amma namni tokko nikaan qabu akkasumatti walitti galee ilmoo walirraa dhalchee jechuudha. Inni akkasii hin danda'amu jedhanii nama seeraan waraqaa ragaa qabutu ilmaansaa fudhatee galuu danda'a jechuudha. Kanaafuu ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jirtanii rabbiin isin haa eegu. Rabbiin isin haa gargaaru jedha warroonni ilmaan qabdanii warroonni ijoollee biyya kana keessaa qabdanii rabbiin isin haa gargaaru malee baay'ee ulfaataadha. Haalli amma seerri haaraan dhufe kuni baay'ee ulfaataadha jechuudha. Deebisees immoo karaan galumsaa amma ijoollee keenya duraanii qabamaniitu galu jechuudha. Waraqaa baafataniitu galu. Waraqaa baafatteetu galtaa jechuudha duraan. Amma garuu hin hafe cufamee jira jedhanii ijoollee mana hidhaas immoo kan nama gammachiisu ijoollee mana hidhaa Suudii keessa jirtu immoo galchaa jira. Guyyaa sadiyyuun bulchumaa shaalla tabaarakallaa isa kana onnuu tolchee rabbiif haa galatu qabamtee guyyaa 3 guyyaa 4tti biyya galtaa jechuudha. Akka durii yeroo mallas jiru sanaatti nuu deebisee jira. Isa kana haa galatu ijoolleen mana hidhaa keessa jiranii hin dararaman yookaan immoo rakkoo hin arganii jechuudha.
isa kanaafuu baay'ee nu tolchee isa kana hedduu gammannee jira garuu isaa kani ijoollee kana namni ijoollee da'ee ergata waan ta'eef hedduu tokko ulfaata dhugaa rabbii isa kanatu nama gaddisiisa malee amma mucaan hiriyaa keenyaa tokko yuutuubii kanarra hojjeta namoonni kaan hin beektu waan ta'eef maqaa isaa hin dha'u warroonni beektanii jirtu garee keenya keessallee jira waan ta'eef mucichi ammallee nama qabamee jechuudha warroonni kaan waggaa 2-3tti galan miti inni qabamee guyyaa 3 moo guyyaa 4tti biyya galee jechuudha dhugaa rabbii kabajaan galchan homaa tokko dararaa wayii turaan hin ga'ini akka duraaniitti nuu deebi'ee jira maashaallah tabaarakallaa ijoolleen hidhaa ijoollee viidiyoo koo addaan duraadhaaf himaanni. Kanaaf jennaan hedduu tokko bareedaadha isiniin jechuun barbaada adaraa gara rabbiin jabina isiniif haa kennu obsallee isiniif haa kennu namoonni ijoollee ergattanii dalagachuu barbaadanii dafaatti dalagadhaati ijoollee keessan furadhaa galaa isiniin jedhaan akka kootti dalagadhaati dafaatti ijoollee keessanii waraqaa hunda isaa waan barbaachisu silas namoonni nikaadhaan wal fuutanii rakkoon qabdanii warroota nikaa malee wal fuudhee akkasumatti walitti galuudha malee kan rakkoo qabu kan kanaachi ijoollee keessanii galachuu hin dandeessu omaa rakkinni jiru rabbiin isin haa gargaaru isiniin jechuun barbaada warri kanaan dura deessan immoo warri qaamaa nikaan qabne faa kanaan dura da'uudhaaf karoora qabdan immoo dafaa dalagadhaati galaa otuu umuriin keessan hin darbin otuu yeroon keessan isinitti hin dhumin biyya kanatti da'uura biyyatti da'uutu bareedaadha da'umsi biyya kanaallee hedduu tokko ulfaataa bakka otuu akka kootiitii jechuudha biyya kanatti da'uu baattanii biyya keessanitti galtanii deessanii hedduu tokko natti tolaana maaliif sila kan baatanii fi dalagaadhaaf waan ta'eef amma namni tokko ijoollee baay'ee jechuudha kana jedhanii himamee dhumuu hin danda'u kan hunduma isaaniiti waan ta'eef hojjetachuudhaaf biyyaa bahu abbaa faatii qabeenya itti gurguranii waan qaban itti gurguranii ijoolleen keenya mana nu ijaarti ijoolleen keenya nu gargaarti jedhaniitu haatiif abbaanii biyyaa baasuu jechuudha. Ijoolleen gaafa addana geessu silkii kana iimoo kana barteetti feesbuukii banatti barteetti hin heerumti hin deessii jechuudha ijoollee. Yookaan nikaa godhatanii wal fuudhu yookaan mootu nikaan qabaatiin fa'aa wal fuudhanii walirraa dhalchuu jechuudha. An akka kootti wanta akkasii naaf hin ta'u hin bareedullee jechuudha. Ergi dalagaaf baatanii akka kootti akka isiniif himutti jechuudha shamarri dalagaaf ergi baatanii dalagadhaati yoo janajjanantaris janajjanaa keessan janajjanadhaati dafaati biyya galaati biyya keessanitti mana ijaarradhaati qabeenya horadhaati dafaa galaa da'a as keessatti da'uun kun rakkoo qaba as keessatti deessee mucaa biyya ergadhee haadha kootti ergadhee abbaa kootti ergadha jechuun hedduu tokko ulfaata warroonni laamma ijoolleen dhufaa jirtu kun hin heerumti bar amma heerumu akkuma warra kanaan dura heerume jechuudha ijoolleen biyya baata hin heerumina garabbi biyya ormaatti hin heerumina galaati asii jaalallee keessan qabadhaa galaati biyya keessanitti heeruma biyya keessanitti da'a garabbi ana kana kan natti tolu jechuudha. Akkasii kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya rabbiin isin haa eegu bakka jirtanitti nagaa fayyaa isiniif haa kennu hunduma keessanii yoo viidiyoo yeroo tokko isiniif hin dalagan inshaallah bismillah maqaa rabbiiti yoo na gargaare akkasii kana fakkaata daraa of eeggannoo godhaa of qopheessaa waraqaa hunduma baafadhaa dhaqaa malee utuu waraqaan baafatin hin baasidattanii ijoollee keessan dhabduu jechuudha rabbiin isin haa eegu rabbiin inni biyya nagaan isin baase nagaan biyyatti isin haa galchu warroonni biyyaa baatanii shamarree reefu biyyaa dhuftanii hin heerumina biyya kanatti yoo as keessatti jaalallee baaftaniyyuu walitti dhuftanii dabalamtanii mucaan dayina dafaati dalagadhaati amma mana teessanii mucaa deessanii hojii dhaabdanii mucaa deessan dalagattanii daftanii galtanii biyyatti deessuu jechuudha kara qallaalii cinqii kan hin qabne jechuudha akkas godhaa yaada keessan sirreeffadhaa yaada keessan qajeelfadhaa ijoolleen shamarranii dogoggortu waan ta'eef dogoggorina isiniin jechuun barbaada galatooma sabboottu haati miliyoona asitti deessifaa isinitti fakkaata yeroo tokko waan hin biyya kanatti heerumeefaa isinitti fakkaata inni kun abjuudha bar abjuu beektu abjuudha pirankii ta'aa turtan malee ani biyyumatti heerumee dhufe abbaako isin pirankii ta'aa qallachuun de attaaqiminaan teemma isin pirankii ta'aa turtan malee ani biyyumatti heerumee biyyumatti da'ee dhufe jechuudha. Gurratti sin calawu warroonni tokko atoo asitti deessee atoo akkana taate mucaan kee meerree naan jechaa turtan. Eessa raree mucaan koo? Qaanfattan isin iyyuu anaa miti isintu qaanfate dhugaa rabbi akkasii jedhame galatoomaa.